nuti walitti qabamneef dhimma eebba kitaaba dhaloota egereeti. Bismillaahi Irrahmaani Irrahiim. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Abdiin uummata tokkoo dhaloota egereetiin kan ijaaramee fi har'a irratti hojjetamedha. Har'a bakki nuti argamnu magaalaa Jimmaa obboleessa keenya Ustaaz Khalid Saabit biratti argamna. Dhimmi nuti walitti qabamneef dhimma eebba kitaaba dhaloota egereeti. Kitaabni dhaloota egeree barreeffamee gulaalamee xumuramee eebbaaf qophaa'ee jira. Kitaaba kana keessatti dhalootni egeree maal ta'uu qaba, eessaa ka'uu qaba, eessa ga'uu qaba kan jedhu dhaloota egeree bocee jabeessee cimsee urgeessee faayee gaachana godhaniif duniyaadhaaf gadi kennuudhaaf xiyyeeffatee kan barreeffamedha. Kanaaf eebba kitaaba kanarratti kan wal arginu ta'a. Eebbi kitaabichaas Rabiicul Awwal 28. Eebbi kitaaba kanaas Rabiicul Awwal 28 toora imoo markaza Nuurul Hudaatti yoo Rabbi jedhe kan wal arginu ta'a. Rabiicul Awwal 28 kanaaf wal argaan keenya Rabiicul Awwal 28 markaza Nuurul Hudaatti. Assalaamu alaikum warahmatullah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Egaa dhimmi walitti qabamneef dhimma kitaaba egeree boruu jedhu kan obboleessa keenya Khalid Saabitiin barreeffame. Egaa kitaabichi kitaaba addaati. Wanti kitaaba addaa isa godhu seenaan kaleessa darbu wanti baratamu adda wanti hojjetamu egeree boriituufi jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kana ta'uunsaa kitaabicha adda godha waan ta'eef egereen boruu namni adda jiraatee du'uu qofaaf waan hojjetu egeree boriitiif dhaloota maal dhaalchifna, dhaloonni maal barataa, dhaloonni maal nurraa fudhataadhaaf jiraanna waan ta'eef kitaabichi hayaata keenya, kitaabichi kaleessa keenya, kitaabichi mustaqbala keenya waan ta'eef kitaabicha irratti haa argamnu, haa hirmaannu. Eebbi kitaaba kanaa Rabiicul Awwal 28 kara markaza Iimootiin kan geggeeffamu ta'a. Inshaallah nullee akka dhaabbata keenya dhaabbata Nuur Baas Tiraansport Sheer Kaampaanii hooggantootni keenya akka irratti hirmaatanu hawwii guddaa qabna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Inshallah.